oduu ammee suudiin gargaarsa guyyaa irraantanaattis gaazaadhaaf gootee jirti. Akkasuma guyyaa kabajaa ayyaana biyyoolessaa isii 95ffaa boruu ifatti akka kabajuu deemtu beeksiftee jirti. Kaampaaniiwwan gurguddaan jechuudha hojii dhaabuudhaan isinis deemaa ra'aa teessan fudhadhaa guyyaa kana keessa gammadaa jechuudhaan kannitee jirti. Akkasuma warroonni jiraattonni Suudi Arabiyaa keessa jiraatan hundinuu lammiileen jechuu biyya kamuu taanaan kan biyya keessaa kan jechuudha biyya lammiilee Suudii ta'anii fi kan biyya alaatti saajinabii ta'anii hundinuu jechuudha siimootiin siimawwan gariin akka neeta feerii gallakkiftu gaa beekamaadha bara baraan akkasii yeroo hunda yeroo ayyaana irratti jechuudha gallakkiftii kan boru immoo shariyaa hundarra gallakkiftii moo gara gallakkiftii wanni adda bahee mallee hin jiru haa ta'u garuu hundaafuu isin raayisa isin hin jenna kanatti aansuudhaan walgayiidha kun torbaan gaazaati akkuma jenne gaa'ee guyyaa gammachuutu walgayiin waliigala mootummoota gamtoomanii Niiwuorkitti taa'amuudhaaf pirezidaantonni hundi mootummoonni 193 garas imalan hundi jechuudha walgayaa jiran. Pirezidaantiin Iiraanis boruu gara jechuun Niiwuorkii walgayii irratti hirmaachuudhaaf akka imaluu deemu amma ibsamee jira. Kan Turkii seenanii jiran Ahmad Sharaa guyyaan achi oole waaw akkasuma jechuudha pirezidaantiin biyya teenyaatis Taayee Asqasillaasee gara walgayicha irratti imaluudhaaf Niiwuorkii seenanii jiran. Wanni nuti dhaamu barbaannu asirratti biyyoota 193 keessaa irra guddaan biyyoota akka Falastaayinii beekamtee kan nu deemu ifatti beekamaadha. Haa ta'u biyyi teenya dheengaddaas sagaleen kanneen raas osoo beekumtii biyyummaa hin kanneen yoo kan galtu taate dhugatti biyya muslimni hanga kana gahuu fi biyya guddoo keessattuu yeroo ammaan tanaas sadarkaa kanarra jirtu jechuudha. Harka qullaa deebi'uunsi rakkoo taabeekaa yoo jechuudha. Israa'el hojii michummaa qabaattees kun waan michummaa namaa danquu miti. Kunoo biyyoonni jiddugalaatti fi biyyoonni Awurooppaatis kanuma isaanii wajjin hariiroo qabantuutu beekumtii biyyummaa dursanii osoo walgeechinuun eegalanii kannaa jira jechuudha. Kan daldala naggadaa hunda waliin qaban. Kanaaf kun michummaa addaan kutuun jaamu. Michummaan dippiloomaasiidha. Namuu dippiloomaasiin dantaa biyyoota lamaaniitiif walitti hidhaman. Kanaaf beekumtii namummaadhaaf laal namummaadhaaf dursa kannaadha. Beekumtii biyyummaa kannaadha isin jenna. Kanatti aansuudhaan guyyaa irraan tanaa Xaaliyaan keessatti Itaaliin hawaasni Itaaliyaa akkuma jirutti hiriira deeggarsa Gaazaatii fi balaaleffannaa Israa'el guddaa gaggeessaa oolanii Keeniyaa keessattis waaw akkasumatti deeggarsi Naayiroobii keessatti jechuudha Gaazaadhaa fi duguuggaa sanyii Israa'el Gaazarra gaggeessaa jirtu balaaleffatu gaggeeffamaa oole. Waan hedduu nama gammachiisu kun humnaa fi dandeettii qabaniin sagalee uummata dhugaa qabu wajjin dhaabbachuun barbaachisaadha. Keessattuu torbaan mootummoonni addunyaa guutuun walgayii irratti beekumtii biyyummaa Falastaayiniif kennuuf hundi murteeffachaa jiru. Gariinis kanneen jiru. Kanarratti guyyaa irraan tanaa Maaltaan Suudii kanneen ammoo beekumtii biyyummaa kan ifatti kennaniitii jiranii carraaqqiin fuuldura godhu yaanis guddaadha. Kanaaf silaa hanga borutti biyyoonni yeroo tanatti isaanii guyyaatii fi kan boruu isaanii guyyaattis hiriira guddaa gaggeessuu qaban. Hawaasni addunyaa guutuun kan Afrikaa biyyoonni 57 kan Eeshiyaa 57 kan Awurooppaatii fi kanneen ardii 7 irra yeroo gaggeessuudha qaba jechuudha. Kun namummaa wajjin dhaabbachuu waan ta'eef guyyaa irraan tanaa UK'n Faransaay kanneen alaabaa Palestaayin bal'isaa oolanii firfirsaa oolan bakka imbaasiitii fi gamoowwan garaagaraa irratti ol qabanii akkasuma qondaalli UK tokko akkuma jechuudha qaamni gariin warri mormitoota alaabaa tan ol qabuu hin feene keessaa yaada dhiyeessaa jiranitti kun ammoo garee waa xiqqoo gaa'ii tun alaabaan alaabaa Hamaasii miti tan Falastiini jechuudhaan ta'u uummata cunqurfamaatii ol qabuma qabdi jechuudhaan sirritti ifatti deebiseef jira. Waaw kana caalaa nama gammachiisu jira hin jiru jechuudha. Tiraampis walgayicha irratti hirmaatee ibsa bal'aa haasawaa ta'anii taasisaa jechuudhaan eegamaa jira. Guyyaa irraan tanaa ammoo Tiraambii guyyaa yaadannoo ajjeefamuu Chaarlis irratti hirmaachuudhaan akkasuma abbaa qabeenya addunyaa Eelan Maksii duraan wal dhabdee qaban guyyaa jechuudha yaadannoo ajjeefamuu jechuudha. Chaarlis kun walitti waan araarse fakkaata suuraa yeroo nagaa wal gaafatanii walitti maxxanan miidiyaan qooduudhaan walitti araaraman yaada jiru jala haasaa jiranii walitti araaramanii kun guyyaan guyyuma addaa jechuudhaan qodaa jiranii akkasuma jaartiin Chaarlis kan mucaa jaarsa isaa ajjeesanii dhiifama gooteef jirti. Ammoo Tiraambii ani hin godhu jechuudhaan irra deebiin diti. Osoo Netanyaa'uun aara keessa akkamitti Faransaayii fi biyyoonni jechuudha lixaa gaamichawwan isaa Falastaayiniif kannanii jiran beekumtii kannanii jiran aariidhaan mormaa jiru. Guyyaa irraan tanaattis biyyoonni lama Maaltaanii fi
Suudiin itti dabalamanii jiran. Waaw waan nama gammachiisaatii bar oduu gammachiisaa akkasuma kanatti aansuudhaan Singaapooris qoqqobbii dinagdee Israa'el irra kaa'uu fi isii wajjin hariiroo adda kutuu itti dabaluudhaan akka gocha kanaas balaaleffatanii jiran deeggarsa Israa'el wajjin dhaabbanne jechuudhaan dubbate hanga ammatti mootummaa Jarman qofaatu hanga waliigalteedhaan furamtutti biyyoonni lamaan furamtutti beekamtii biyyummaa hin kennu jechuudhaan dubbatee kun jechuudha irra kannumarraa hin qabne malee mootummaan Israa'el Netanyahuun nama wajji waliigala mootummaan Faransaay ammoo beekamtii biyyummaa Falestaayinii kennuun nagaya biyyoota lamaanii buusuu fi biyyoonni lamaan michummaan wajji jiraachisaa jechuudhaan irra deebi'ee beekamtii akka ifattis kennuu fi akka jechuudha yaada kana dhibbatti durummaadhaan deeggaraa jirus sirriitti ibsee jira. Mootummaan Faransaay kun dhugaan nama dhugaa ta'e hedduun dinqisiifadhe. Suudii waliin ta'uudhaan biyyoota onnatee waliin ta'uun namni dursa akka jechuudha saffisiisaa jiru isaa jechuudha. Kanatti aansuudhaan mee jiddumaan mallattoo gurraatti irratti kun sabskiraayib godhaa galatoomaadha. Hirmaannaan keessan hedduu namatti tola gara YouTube kana namoota qishoo sabskiraayibiin xiqqaajaa jirti dhiiroo namoota keenyaatu YouTube kana fayyadamuun beekne waan jiruun jechuudha yaada keessa fidadhee jira ammoo sabskiraayib godhaan hordofan isiniin jaa itti dabaluun dhaabbanni tola ooltummaa kan addunyaa kan yookaan jechuudha kan giloobal sumud jiru dooniiwwan hedduudhaan gara Gaazaa imalaa jiru gura Israa'el cabsanii jechuudhaan guyyaa torbichaatu nu hafeechaa jiran irraan tana baararra osoo imalaa jiranii waraabuudhaan guyyaa torba qofaan nu hafee gura san cabsinee seenu jechuudhaan akeekkachisanii jiran waaw nagayaan kottaa dhagannaan akkana laal gara hundaan ijji xiqqaa fi guddaa kan mootummootaa fi hawaasaa hundi Falastaan irra jiran kanaaf Falastaan inshaallah biyyummaan isii ni ifoomti kana booda dhugaadha namoonni baay'een yaadni isin kaasaa jirtan yoo biyyummaan isii mirkanooteef Israa'el choleelaa dhabde Israa'el aliilaan dhabdu isin harree dhugaan qabdee karayyuu utaalti waan ta'eef garuu dhiibban irra godhamuuf guddaadha kana booda qaama isirraa ta'e miti waan ta'eef isinis jechuudha Firaa'ol konteessi biyyoonni hedduunis hojii dhaabbachuu danda'a akkana jechuu kanaafi amma isiin erga jechuudha islaa mootummaan Suuriyaa Bashar al-Assad kaduraanis sun jechuudha jalaa kufee booda harki isiitu qallatee jira waan ta'eef Ameerikaanis Tiraampi kophaa isaa jala fiigeeffamaan godhu hundaafuu jechuudha beekumtiin biyyummaa warra lixaatiin jechuudha dursa kan namaa jirti waan ta'eef warra lixaa waliin sodaatu dhuga walitti rabbiin bargizee jechuudha muslimni wajjin dhaabbanne kaanuma muslimaa wajji dhaabsisaara kaanuma akka wajji dhaabbatu godha maaliif jennaan rabbiin abbaa fedhee karaa sirra qaayee akka warra haqaatee wajjin dhaabbatu godha waan ta'eef kanatti aansuudhaan Taalibaan guyyaa irraan tanaa ifatti nuti lolaa dhufnus lolaa taa'us qophiidha jechuudhaan Tiraampi akeekkachiisanii jiran Tiraampiitu baagiraamii jechuudha ni qabannaa mariis taayisaa jirra waan jee irratti nuti waan akkanaa qubalna kakaatiin jaaniin Taalibaan tun barcimtuudha xayyaa waraana Ameerikaa waggaa meeqa isaan gabromsaa ture xayyaarratti akka isaan gobla rarraan godhe reessan dhaabbata gamtoomanii Geetirooris akka jeetti addunyaan Israa'el sodaattuu hin qabdu ifaan ifatti beekumtii biyyummaa Falestaayiniif kannuu qabdi sodaat akkam maletti jechuudhaan ifatti ibsee jira waa bargizii akkanatti jechuudha hooggantoonni addunyaa kun dursanii keessattuu warri lixaa kun beekumtii biyyummaatti Falestaayiniif akkana saffisan waan nama gammachiisu jechuudha gargaarsa nyaataatiin gargaarsa namummaatiin wajji dhaabbachuun gama hunda dhiibbaa godhuudhaan warruma lixaatu hangamatti Gaazaa wajjin irra guddatti wajji dhaabbachaa jira waan baay'ee nama gammachiisu kanatti aansuudhaan ammoo karaa biyyatti isin deebifna moo oduulee as keessaa keessa isinii boofna takka keessa isinii boofna Taalibaa Filipiin keessattuu kaaba Filipiinitti bubbeen cimaan ka'ee jira akkasuma maasis mormiin hooggantootaa fi hawaasa gidduutti dhalatee akkumatti oofaa jira karaa oduu biyya keessatti yoo isin deebinu waa'ee laga Abbaayyaa irratti jechuudha Tiraampi ibsa taasiseen rakkoo guddaadha uuma kun waldhabdee hamaas naquu danda'a waraanatti illee uummata geessuu danda'a waa'ee injoo jechuudha ibsa haasaa taasisee jira kanammoo gaafiitu gaafatame irratti akka rakkoon guddoon jirtu hidhamuu giddibii laga Abbaayyaa kan irratti dhibbatti dubbatee jira jechuudha Tiraampi ammoo rakkoon dhiiroo dhalatti mul'atu kunis gaafa waliin deebisee yeroon nu dhuftee jechuudha nu biraan geessu kun cuunfaa oduu yeroo ammaan tanaati oduun irraa qophaa'e kana fakkaata kan biraatti nan gulitti deemtu akka isin dhufu oduu ammee kan hordofaadha subscribe godhaa gara YouTubein gara Facebook namoo Jamaal Oromoo gara TikTok namoo oduu ammee kanaan isiniin jaa galatooma oduu biraatti nan gulitti deemtutti gaa share godhaan facaasaa oduulee bareedduu fi waa hunda qabannee isin dhufna tan dhugaa qofatan ertee hunda dursitu akkanatti oowwutuun tun dhuftee akkuma hordofaa jirtanitti assalaamu alaykum nagaa naa turan
murratti du'aa'is godhaadha uummata gaazaa rabbi abilisoon warra keessatti qodhaa ofirra gootan qodhaa baasuudhaaf qophii ta'a. Salaama.